السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال جرجرت بقالي في قاربان ماتي سورتي بقجراتني عربي دتو قبل اسم فيرا فيديو تسمعي نوجتني فيديو كماميتي كمامي كان كومنت جرات كمامي كانت كوبي فتا أنا عندي من نقافتي تري وبوليتي قالي كومنتي كي دوبسين جرا غرو يرواني ارغني سراتو كيا ديفما سنجدا كمامي كيا إسا كان فكاتا كانوا فندرا كيا ترغيتو كان جيتادا كان براليس كنوتي أصبرتي يرو ديبنو كنا كمارجتن زنجبيل غوغادا kan gogoge jechaadha kunoo qimamii kana cufti isaatiyyuu ni jira biyya keenya kanas kun ammoo qurunfudiidha inni kun filfil aswaat jedhasa isaasanii afaan oromootiin difamana godhana jalaa badeera kan biraamoo irjiidha baala kanas ni argatta jedhee yaada supermarkeetii keessatti ni jira itti aansee immoo baala kana jecha isa kanaan walitti isaa jechaadha garuu isa biran geenye kana hunda saayyuu haga miicee qopheeffadhee aduratti afeen boodani isa innaa kan biraa mooyyuu kan itti dabalu akkuma argitu as bira qarafa argiteerta kun mooyyuu absuuda gurraacha abishiidha kuni kan biraamoo kanatti buusuu isa kana jechaadha kun akkuma argitu dimbilaala jedhama miti dimbilaala kuni kun barreeffamni isaatillee kun ammoo qimamii isaa naccasmuudii jaarsanii natti fakkaate dhiifama godhi garuu ani afaan oromootiin na jalaa badeeraa irraa fadheen jira isa isaanii kuni barreeffamni isaa sitti mul'ata jedhee abdii qaba isa kanaan walitti makee haga miicee gogoseen booda walitti makaa jechaadha walitti makee afaa jechaadha miicee afaa jechaadha jara masitti agarsiisee san waliin kana walitti dabalee walitti isa hunda isaatiiyyuu yeroo niqu jechaadha kobaatti niqaa achiin booda yeroo isullee jechaadha biddarratti no islaamiti qimamii biyya keenyatti illee akkasuma garuu yeroo isu steep isaatiin no isa yaani kun baalli kun waan gubatuuf dhumarraan oo'aatti itti naqaa jechaa akkasii abishiis nan akaaya akkanas absuuda kanas nan akaaya jechaadha walumatti isnaa akkuma qimamii biyya keenyaa jechuudha xiqqoodha teenshiiniin sirriinaan jiru yoo jarri mana jiraatte sammuu qulqulluudhaan miti kan hin dalagu jechaa akkasii kana fakkaata yoo ndaakee ka'e immoo maal fakkaata kan jedhu sitti agarsiisa daakuusaa baay'isoo hara daakaa hin jiru sumatti agarsiisuuf naamuna kana qabadhee dhufe malee ani daakadhee duraayyuu nan qaba hin finne yeroon fixuun daakaa jecha kanaafuu sumatti agarsiisuuf waan ta'eef har'an daakuu
daakuu isaa immoo maal akka fakkaatu sitti agarsiisaa jechaadha. Kan duraan daakadhee lafa qabu ammas lafaana tura. Kunooti akkasitti walitti daakee bifti isaa akkana ta'a jechaadha. Maaliif bifti isaa akkana ta'a? Irdii qabaa miti irratti agarsiiseera. Akkasitti bifa kana godhataa jechaadha. Maaliifuu waan irdii qabuufi jechaadha. Baay'ee ani qimamee yeroo daaku sirriitti bulleessee hin daaku. Sharkatti hin godha jechuun baay'eellee sharkatta osoo hin taane xiqqoo ishiin jira miti. Akka waan dheedhii sirrittillee kan bullaa'ee akkas godhee tanan isaanii urgaa baay'ee tokko ammayyuu natti tolu urgaa jira. Akkasii kana fakkaata qimamiin kiyya akkanatti qopheessasiin jechuudha. Uummata kee qaalii har'aa xiqqoo ishii teenshiiniin kiyya sirrii miti waan dubbadhus hin beeku. Akkasiin jedha obboleettii tiyya qaalii asuun beektaa haati qimamiin kee akkamitti kan jettee kanaafuu maqaa dhabuun barbaachisaa miti. Qimamiin kiyya kana fakkaata akkasiif galee immoo abdiin qaba. Waan siif hin galle ammas gaafachuu hin dandeessaa qaalii tiyya. Isa kana fakkaata jechaadha bifti isaa. Kanaafuu waan afaan tursaniif hedduuta kanaaf galatooma oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Qimamiin kiyya kana fakkaata yoo isinitti tole like share gochuu ammas hin dagatinaa isiniin jetti soorettiin. Warri maatiin taane immoo maatii sooretti ta'a.